Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka fune kabajamto da'wattoota Aashaan Dakariirtu akkam jirtan nu nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin da'wattoota keenya ardeebni Fawziyaa wajjin dhufnee jirra da'wattoota keenya arra maaliif dhuftan yoo jettan warroon Fawziyaa fidi naan jechaa jirtan Fawziyaan akkanatti dhufuun faayidaa qabu firaankii qabattee dhufteerti da'wattoota keenya firaankiin Kadiir irratti hojjetama maal akka hojjennu ani Fawziyaan dhuma irratti firaankiin gisee tufuun ilaaltan da'wattoota keenya Fawziyaa salaamualaikum da'wattoon si yaadanii jiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jirtan kabajamtoota shagaladdoota kabajamtoota daawwattoota Aashaan Dakariirtu jirtanii jajjabaatanii jenna karaa Firaanki keenya itti fufna hojii ture. Hayyee da'wattoota keenya Fawziyaan nagaa isiniin jetteerti da'wattoota keenya Firaanki ajaa'iba tokko Kadiir irratti hojjechuu deemna. Fawziyaan immoo deebitee jirti alhamdulillah amma achiin deddeebitee dhufti inshallah da'wattoota keenya hagaruma viidiyoo keenya wajjin turuudhaan Firaanki keenya ittiin bohara yaada keessan immootu comment jalan nu warra isiniin jenna da'wattoota keenya kallattiimaan Kadiir amma qe'een jiru jechuudha gisee inni deebi'etti Firaankichi itti fufa nu wajji tura kaameraan keenya amma dhaabnee gisee Kadiir dhufe itti deebi'e. Hayyee da'wattoota keenya Kadiir jechuudha maaliif ani Fawziyaa irratti hojjennee nama maraanuu dachaadha dhufnee eegaa jirra Kadiir immoo dhufaa jira jedhee nu bilbilee jira firdii maal shaarbi akka uffatta. Da'wattoota keenya hundaafuu jennu hunduu irratti yaadee nama waraana jenna Kadiirin inshallah haga dhumaan hojii tura Firaankiin keenya akka hin kaa'uufi kana hayyee da'wattoota keenya hojii tura haga dhumaa dhufeera Kadiir hayyee da'wattoota keenya Kadiir dhufee jira. Endo vai che devo dire? Cari? David? Che mi guardi? In che se ne va invece al magazzino che amma tutto ça? Guarda mal dentro in dentro da cauda. Mara di dentro vi fosse all'endeva per rifattere. Cari? Maal ati bichaan deemtaa Fawziyaan uffatte kaateen deemetti. Maal gabaadhi? Maal ati deekaa isinuu bicha deema guyyaa hundaan ilaaluun deemetti. Adeemtu gosa jireenya gosa. Sadeemtu warree sadee wal seeta. Maal ayyoo ol fuudhi gadi fayyadu barbaada. Dhiisgee barbaada faara. Hayi. Abbaate. Natti reeffata laale. Tokko. Hojii deemuuddi. Ani deemuudha. Wanti deemda. Maame. Maal yaa joomisa taa'ee jira. Mee maal dhaabattani? Kadiir asirreemtaa wal seegaa roobbatii bareechuu seegaatti. Waanti beeku misatti moo'atu qabna akkana wal mijatti mana deemsuu achi gadi gattaa'e. Adeemota deemuuti inni deemtaa gattaa'e. Inni deemtaa nagamus garadhees teessaa miti giddi. Sila Kadiir maal godhattan? Maal bijaan agartoonni? Sila bijaan dadee nagariira? Ajaa'iba muka oomichaan bira boogu. Kadiir dhageessa. Kadiir rayyaan naannoo suutii ja'uu fitee nu beekaa maal sila? Kadiir awwa kana agartaa inni taasise dhimma qabna. Gotti kana ishee gotti baraa jedha. Kadiir awwa naarsiin kaasaatii kennu fayyadamnu daa'ima wajjin maal? Anillee muddama qaba bara ishee deemu. Muddama qabdaan Fawziyaan jechuudha. Laali isiin hin beekaa isiin baay'ee haasaan jaalanne. Ani bakka isii bu'ee siyaasa jechuudha. Garuu maddotu iyyuu maal rakkoo ta'e? Maali maddotu maali bakka isii bu'ee siyaasa maa wallaahi itti maddu keessaa itti gootu si gargaara. Bakka isaan qabteetti. Kadiir laal Fawziyaan jechuudha miidhamni guddaan narra ga'e jechaa kanallee karraan gaa'ee rusii waan ta'e dhageeffadhu keessaa gisee qabaadhee dhageeffadhu gisee qabaadhee akkasii ta'u jettee yeroo hunda sitti akka qabxoo dhageeffadhu himi. Maal taate Gisee duraan yuutuubii hojjechuu ture. Isin wajjin hojjetaa ture waan ta'eef amma garuu yuutuubii hin jiru. Yuutuubii hojjetaa hin jiru. Bakka kanaafuu ani taa'uun barbaada. Kadiir dhagaa hartaan waan isin jettu. Rabbi keessa sodaattaa jirratti? Rabbi kee sodaata? Maal odees? Haalallee deemaa hin jiru waan ta'eef as taa'uun barbaada. Maal an hundaasitti mee Fawziyaa? Amma sa'aatii ammaa kana namni sa'aatii waliin mari'atu isin hin beektan. Sa'aatii? Namni waa sa'aatii qaba? Wallahi Maal? hin beektu sa'aatii itti namni waliin mari'atu. Maal sa'aatii kan bardee amkaananii qoyimee isa tobbaa manaati waan ta'eef ani si eeyyamaa Amma isii haadhate agabaa deemtu kaafte ergi. Gabayaa maal? Ani laali warra kiyya siin galuu maal jedhe gala mee maal hojjedhe maal akka qabaadhe gala isin bira taa'ee mootu bidee kiyya fixuu hin barbaadu. Kanaa jecha hin deema garuu carraa kiyya rabbina oofe deemaati.
Kana siin jennaan qooyi gadi rachi meeshaa tolchaara. Magaaziin akkasiin meeshaa tolchee bitatti jetteessisnee mari'achiifne yoo ishee jedhallee yookaan biyya arabaa isaa ergu yookaan mootu yuutuubii yoo keechifatallee bakka yookaan bira siifannee yookaan waan ta'e yookaan gadi mari'atta. Qooyi jedhee gatteessi amma waan wayaa bicha itti mucatti gubattee jirti bakka arbaa qabdi. Ati maal si gubate Hagam mana keessa teessee ni gubatti moo? Hagam mana keessa teessee hojjetti moo? Idaa maali qabdi moo? maali qabdi maali akka nama tokko itti waan tokko sitti mate gasi. Natti wayaa adduma garaan kee yaadu. Itti meera paaspoortii si baas mattaawaqaa si baasaa siin jedhee. Biyya arabaa deemuun barbaadu hin barbaadee garuu hin barbaadee garuu. Hin barbaadan hin jenne. Hin barbaadee. Biyya arabaa namni achitti namni feeristaalii fa'aa dura ta'anii jechaa jira. Biyya arabaa sa'aatii kanaan jettanii isin immoo yoo paaspoortii hojii wayii qabdan yuutuubii kan keera kana kenniteefi yookaan sanummaa immoo kurtanii yoo deebi'ee afaan hin jettanii. Feestaan yeroo ta'e gubata araaraan akka biyya arabaa deemti jedha. Ati waa'ee tiktok makan amalaan lamee rabbii keetti jedhe. Dhugaa jedhe daa'imni wallaahi biyya arabaa deemurra foozii asumatti hojii wayii siifanneeti. Yuutuubii kan keellee bakka yuutuubii kan keetii jechuudha. Bakka yuutuubii kan ta'e bakka chaanaalii keetii jechuudha. Chaanaalii kiyya si kenna ishee. Dhageesse bakka chaanaalii kiyyaa baatee bakka chaanaalii si jammar chaanaalii keetii siifan deebisuuf akka xaaraa jiru hin beekta. Halkanii yeroo baay'ee sa'aatii baay'eetti. Inuma xaaraa garuu deebisaaf hin jirtu. Naa deebisaaf jira. Inni harkisaa keessa jiru warra harkisaa keessa jiru miti ammoo waan sirreessinu miti. Yuutuubichi jechuudha rakkoo cimaa keessa galeera. Kun yoo ka deebuu hin dandeenye taate hojjetti qofti itti mi'aa deemtu gara deemtu. Hojjetti yoo chaanaan isiin deebineef yoo har'arraa furmaan isii lafan kaafneef biyya arabaa sanillee taatu yoo hin deemne. Mijatti armaan. Biyya arabaa Maa biyya arabaa taate biyya arabaa chamaa jettaati. Anna akkam goonan. namni biyya daragee taas waa'ee deemtee dalagattii maal maal ta'etu kan hundaaf Ani kasiin jedhu gadi. Ani kasiin jechuu barbaadu. Chaanaalii kee kennuuf barbaadda? Amma jettee dura dibgodi. maal jettee duratti Amma lafa kaayee kennuu gadi. imeeli maaqamisi kan maratti hojjette maal ta'a? Kaamiraatu hojjeta. Kamam hojjetaa jirtu Isin birrii osoo hin taane chaanaalii qaba. Jettee jalan ittiin jechuu qabdila. Chaanaalii qaba. Fooziyaa tuub jedhamu qaba. Birrii maal irraa gooti? Hojii adeemta idit godhe si deebisan boota naannoo keessatti maqaa keessatti si deebisa shi kana jettee Akkanuma jettanii jiru. afaanini maal waan kanaa yoo nagaa fakki akkas hin jedhamu jetti. Itti nama gaafanne yookaan dalgi qabdanii na jala jallisanii nama jettan malee afaanini waan. Argiteera. Maali waanuma garaa keetti yaadda naan jetta foosiyaa. Waan garaa miti yaadda waan situ seenu. Waanuma garaa ofiitti yaadde asii waan isin jettu argite. Maal taatama? Indi waanuma garaa ofiitti yaadde. Kaadi garatti yaaddu. Garatti yaadu. Amma callisaan argitan. Amma hin qattisin haati amma waan gootu dhageetamaa miye atillee gachan. Waa'ee biyya arabaa deemtee fooziyaa si yaaddesin. Ijoolleen hedduutu biyya arabaa deemee dalagata. Hunduu carrama dhageesse warra karaa seeratiin hin deemintu akkasitti karaatti tasaqayyaa malee jechuudha miti. Namoonni karaa seeratiin deeman humaan ta'an ishee. Warra amma yeroo ammaa mana ijaa jiran warra amma akkatti rakkatanii. Walla amma rakkatan kan tiktook irratti agartee suni warra karaa seeratiin hin deemin karaa baaraa karaa bishaanii kana warra deemetu akkasitti rakkata ishee. Warra deemee mana ijaa seenanidha. Dhageesse sanii malee yaaddeen ishee. Yoo deemtallee jechuudha. Yoo deemtallee karaa seeratiin deemti. Yoo immoo lakkiin deemtu. Yoo deemtallee isin jechuudha karaa seeratiin deemti malee wannan hin deemtu ishee. Fooziyaan mormaa gara ati itti kaatee tawakkaltu alallah jettee biyya arabaa san deemtamu. Lakki jettee chaanaalii gadi fudhattee teettamu. Lakki jettee immoo ittumaa dhiiftee teettamu. Lakki jettee immoo akkuma jettan baatee teettamu. Dafii mirchaa isin bannaan carraa ittiin kutin dafii mirchaa kee dibgodhu. Maal carraa ittiin kutin maal carraa nuti kutaa irraa maal taate. Takki akkuma jette baatee deemuu godhe keessa takki immoo chaanaalii kee fudhattee dalagu takki immoo asumaan bira taa'u takki biyya arabaa deemu kana afaan keessa deemu. Inni deematee baatee keessa deemu bakka hiyyaan hin galu jetti illee isin bira illee taa'u. Akkasitti. Akka jetti bakka. Akkasitti. Bakka dhuguma maarra dura waliin mari'atu. Noo jibbe. Abbaasi. Sagaluu barbaaddan. Bakka jazbaan nama deemu. Waatas maal akka deemtu. Kalian kana mana wata me shi kamu kesa filata afran afur cara afur kabdan afran kesa kam siyo jadi deh
Dagee taasise. Ana jimara waa'ee wal barbaada kakiyyoo bakka. Maqaan kiyyoo. Mana maqaa keetiin barbaada yuutuubii. Ishi takka inni si bannu daawwattoonni si beekanii si jaalatanii hin beekta. Subscribe ammaa si godhan ammaa moonii taata jechuudha ammaa guuttataa seeressa takka illee si bannu. Takka illee si bannu hojjetaa. Ni si bananii batimaan raawwata yookaan mujjijjiirri maal taate. Lakkariidha. Takka illee akkasii banuu barbaadda haaraa banuu barbaadda. Gana amarraa. Gana amarraa si balee akka durii san irratti hojjetaa seera. Dur. Eeshi yookaan si jijjiiramuun hojjeta irratti Kadir Faamil irratti hojjeta. Maqaa keessanii hin barbaadu. Kadir Faamil irratti kiyya maqaa kiyya hin barbaadu. Siin kafooziyaa tuuf jedhu barbaadde. Kafooziyaa tuuf jedhu barbaadame. Isa barbaadame. Maal? Maal abbaa kiyya illee bakka yaada kanarratti kennachuu dadhabnaan aari. Ani kasiin jedhu gadi firdaa kafooziyaa. Kan barbaadde biirti yoo giseen raafitanii nu. Dhageetta maraama kafooziyaa dhageette. Yoo akkeetu deemuu danda'a. Maal? YouTube isiitu deemuu danda'a. Deemuu danda'a garuu anna mana argees haga sanii yoo barbaachisaa ta'e akkanumatti kanarratti hojjetu akka Kadir Faamil irratti. Yoo Kadir Faamil irratti lakkin hojjedhu kan baraata isheen jettu taate immoo ta'u idiitu godhee maqaa keetti si jijjiira ishee. Kanuma yaada. Kaan immoo ta'u akkaawuntii kee maannoo buukii immoo ta'u mattaawaqaa immoo ta'u siifaan baasa. Buukii maannoo paaspoortii baafattee yoo deemsallee barbaade jechuudha carraa kee immoo godhate. Isin maal akka yaadni waatu wanti yaadisitti hima. Wanti siin Kadir Faamil iddoo maal akka ta'e sitti himu Kadir. Wanti siin Kadir Faamil kan iddoo maal akka ta'e sitti himu. Isi yaadisi fagoodha Kadir. YouTube kanarratti hojjettee YouTube kana durii nyaachuu osoo hin taane YouTube qaba. Injiraan shawarran biyya rawaa deemtu mana qaba. Akkas qaba jettee janan jettii miira. Isiin immoo YouTube qaba jettee janan jechuu barbaadde wanti. Akkasii fudhata. Maqaa keetti YouTube barbaadde. Abshirishi. Laal. Idiit abboo hindi jireenya mataa nama. Marga mana tu denta. Laal dubartii lawan. Jeesi. Yaasi. Wayyaa qabda. Waa tambara biraa qabda. Maali? Fadhi fayyamaa qabdan isa osoo No prank hojjetaa. Prank. Kamera laal. Auzu billahi daa'ima irratti mataa. Fayyaa qabdan. Ara boosee prank yaada. Kadir Faamil sirraa fuudha miira amma kan bakka kenteerta kan kurti kebeeki. Boosee qayyara maarraa raaqame. Kan kurti kebeeki barcuma waayee firiif ta'ee haasa. Prank naamtani. Hayyama yaadan si kan Frank baay'ee caacataa si goonee argachaa irraa mara kenna. Maami. Prank irrallee televezyiina cabsitanii ooltanii irratti asiin daa'ima. Zaamaana gootanii isin annu jettan. Isin hundi egaa. Difama baay'ee. Difama. Difama. Difama gaafata qaruute. Qaruuteen damee difama gaafata. Isi hojii akkamirratti kisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama harka fuuni kabajamtoota daawwattoota Ashaan Kadir Tube Kadir Family Fozia Tube warroonni maamila Fozia taatan chaanaaliin Fozia Kadir Family gara Fozia jijjiiramuuf deemaa jira. Baay'ee yoo bakka jijjiiramuu fi yookiin immoo chaanaalii Fozia tu deebi'a. Chaanaaliin Fozia deebi'ee yoo ka Foziaan deebiin Kadir Family Fozia kennamuuf deema. Kadir Family Foziaaf kennamuuf deemaara. Anumaa kennameef jira jechuun hin danda'ama. Foziyaan irra prank daalala. Karaa prankitiin gaafanne yaada dhaabbanne irraa kalas inzoorsinaa yoo kun arraaba keessatti hin deebiin. Egaa kana yaadaa jirra. Egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa ani baay'ee natti dhagahame. Foziyaan narraa baafte jechuun hin danda'ama. Baay'ee na rifachiifte. Baay'een karaarra deemanaan jetti yookiin paaspoortii baasanaan jetti deemba dhaqee cufu. Dhaqee cufi maarayyaa. Hoo kanaan cufi. Hayyee daawwattoota kennaa rayyaan irra bishaan jiranii fi isiniin jecha daawwattoota kennaa isheen laayik sabiskiraayib jabeessa yaaduma kan irraa fuudhu malee piraankiin kun baay'ee akkasuma nama rifachiisa miti garuu immoo nama rifachiisa amma shamarran takka takka kun ilaali fakkeenya namaaf ta'a shamarran takka takka yeroo baay'ee hojii hojjannettee warra biraanii baati warra biraa yoo baatu adaamaa akkuma biyya alaatti ilaalanan biyya keenya jechuudha yeroo ay dhufan hojii yeroo dhaban manatti galuu sodaatanii warra ofii bira deemuu sodaatanii. Rakkoo adda addaatiin mudatan jira. Baay'eetu jira jechuudha. Baay'ee argaa jirra. Ganaa ijoolleen xiqqooleen ganaa ijoolleen bakka umriin isaanii akkasitti baanii deemuu keenya marti gisee deeman argina. Kanaaf timirtii namaa ta'a jechuudha. Daawwattoota keenya warra keenya bira warri jirtanillee warra keessan bira akka hin baane warri immoo hojiif jettanii baatan nama beeytan nama mootuyyuu bakka waastinaa isiniif qabu bira yoo hin ta'in bakkuma argan ta'ullee ulfaatadha jechuudha. Daawwattoota keenya kanaafini malee Foziyaan yaada akkanaa qabaatteeti miti. Hundumaafuyyuu anammaa xumureera Foziyaan yaada keenya dabale.
Saya dapat kena Frankie aja cuma deh. Nah, karena kasih bau ini, ayo share, like, subscribe juga nih gitu. Akka metode deebi'uuf biraankii akka durii san hojjechuuf maal yaadni deemtu? Deemu mah ya deh kawan. Akka akka durii san tolu deebitee dhaan muka faamilii fudhattee guyyaarraa biraankii raggatti taata. Iya. Inshaallah iyyee. Egaa Fozii illeen Kadir family osoo fudhee ani daily video isinii mara jechaa jirti. Inshallah rabbi si gargaaru an Kadir family gara maqaa isitti jijjiira yookiin immoo Foziyaatu kan jedhu san chaanaalii san deebisuuf yaala. Inni biraa immoo ijoolleen akkasumaan baanee deemnee nagaamaa baanee hojii soqannaa warroonni jettan. Ani ija kiyyaa waan hin arge keessaa dhiyoo kana ijoolleen takka lama bilbila obboleessa jalaa hattee gara Adaamaa dhuftee jechaadha. Bilbila isin obboleessa jalaa hattee dhufte nama lama gaafa isin Adaamaa seentu bilbila isinillee shaantaa isinillee irraa machalleessanii isin handaara dhaabbattee bootti jechuudha. Gaafa kaani namni itti yaa'ee gara qabeetiin mana namaa geessee jechuudha. Mana namaa baay'ee rakkoo baay'eetu jira daawwattoota kennaa qabu. Kanaaf yeroo baatu ijoolleen dubartoota haalli isaan itti bahan haala salphaadhaan manaa bahu yoo bahanii kararra gahan garuu rakkoo cimaa mudatu jechuudha. Kanaaf isinillee ijoollee warroonni baadiyyaa jirtan gara magaalaa dhufuuf yeroo barbaadan karoorumaan abbaa fi haadha keessan eeyyamsiisa manaa malee tasuma dogoggortanii akka tasa manaa hin baane isiniin jedha. Chaanaal Firaankii Fozii irratti yaada kanaan kenna jechuudha. Asumaan assalaamu alaikum xumureen jira. يا دنك وخامتك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرانكين كان فكاتا شير لايك سبسكرايب وتشون دقتي ناس من دوية. Hayyee daawwattoota kennaa ramaatii guuturaan dhufnee yeroo daawwattoota kennaa akka nu dachaan yoo barbaadan viidiyoo kana laayikii gochuudhaan bakka hedduun nuuf ga'a. Yoo mootu maatii kenna warroonni jaalatan hundi keessanii komeentiidhaan maashaallah nuun jaalatan hin jenna daawwattoota kennaa dachaanee jirraa itti fufaa arrabichaa miti. Haga dhumaan wajjin turuu keessanii guddaa isin galateeffadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalaama. Bye.